Akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya nageenya faqarra jaalala waaqa isin haa baay'atu. Ani jira galata waaqayyo. Isin jirtu fayyaa nagaa keessan miti baga jiraattanii. Isinii jira waan barumsa qabu fidii kootu malee wanna nyaata fiddeen turtee nan jibbisiisinii maanu dabbartaa maanu dadhabsiistaa warri jettanii waan barumsa qabu tokkos immoo isinii fidee dhufee maal irraa akka isinii fidee dhufee isinitti hima. Kanaafiyyuu warri mana keenyaaf addisii taatanii maatii nu ta'a warra turtan immoo yaada bareedduu ishee takka godha. Warra turtan yaada bareedduu ishee barreessaa isiniin jira. Warri haaraa taatan immoo maatii nu ta'a waamtuu isinitti hin irratu. Kanaafiyyuu waan isin xaqqamu fideen dhufe anis isini galee waan isin xaqqamuunis fidee dhufee jira. Guyyaa baay'ee irraa fayyadamee amma isinii fidee dhufee jechuudha ilaalaa. Argitanii? Kanaafiyyuu maal akka isinii fidee dhufe immoo kaa'een jira nagartoochirra. Waan irraa isinii fidee dhufe immoo na hordofaa isiniin jira. Kaleen filee kaa'e jechuudha kana. Waan irraa fidee dhufe abkaadoo, zinjibila, nacci shunkurtii, qayyii shunkurtii, habishii sinii fi batoon taale ofii kootiif akka na dhaqamu nan beeka. Ofii yoo fidadhe miti sinii fi miti isa kana nan beeka. Ta'us si fayyada jedheetanii yeroo tokko waan barumsa qabatanii waan kana keessaa hin buqqa'u jechuudha. Mataan keenyallee yookaan rifeensi keenyallee akka hin buqqaanee fi jarreen keessa kan nu fayyadan hin jiru. Kokkonaataallee itti godheetan jechuudha. Daffisee walitti habishii fi kokkonaata kan biraa maal isiniin jedha. Shunkurtii adii fi shunkurtii diimaa abishii yookaan immoo sunqoo jennu sana jechuudha. Isaan kana walitti daffisee bunallee itti dabalee jira jechuudha. Daakuu buna walitti dabalee isaan fa'aa godhe. Daakuun bunaas maaliif akka xaqqamuun beektu silaa hundi keessanuu. Kanaafuu kanallee baradhaa ishii waan xiqqimii qabu sirriitti nan agarsiisa. Naan ofii koon fayyadamee irraa jedhu biyya keenya keessatti wanni xaqqamaman xiqqoo hin ulfaata. Akka yeroo achi jira waan adda addaa firiijii kee gagguuranii waan barbaadan godhan miti. Kana bichaa buqqeen jira waaqayyoof haa galatu. Amma naasirratee jira jechuudha. Buqqaa jira yuun jedhamu maaliif naasirratee irraa waaqayyoof haa galatu. Yaa isinis immoo sabu kalees immoo baxareen kaa'ee xiqqoo tokkoon keessaa baase kaleessas filee kaa'ee jechuudha. Isinii galee sobni hin barbaachisu. Kanaafuu wantoonni nama hojjedhan kun bunnillee xiqqimii mataa isaan qaba. Faayidaa hin qaba jechuudha. Abishiin illee akkasuma, nacci shunkurtiin illee akkasuma, shunkurtii diimaan illee kokonaataan kun illee akkasuma jechuudha. Isinitti agarsiiseera barana. Kun illee akkasuma jechuudha. Walitti hin daffise kanatti naqee. Zinjibila illee itti dabalee daffisee erga daffee abukaadoo bullaa waan ta'eef bishaata waan ta'eef maankumaan waliin mari'aara shukkaarumaani. Shukkaa malee jala hin jiru. Kanaafiyyuu hin qaqqama jennee yookaan immoo irraa waan na fayyade sin fayyadadee waan isinii fidee dhufe isinitti agarsiisa.
Kanaafuu na wajjin turaan siniin jedha. Dhadhaan ma fakkaata kamaan kumaana walii shukkaan ma waliin makee waan sin garra. Mana malee oogtaa waan barumsa qabu nuun fidduu. Ishi. Ani koosin jibbisiisaa waan malee waan barumsa qabu baay'ee jira waan fide isinitti agarsiisu garuu yaa kana isiniin jechaa oolu jedhanii waan akka ani immoo nyaanni isin jibbisiisa nyaanni hojjedhu ol sin gaman seeni warra ol sin gamee sin jirtu sanuu nyaata kee kajeellaa ol lugamaa nyaata manaa iyyuu warra ol sin gamee chuma achinti beetii madaamitti dhaqaa hooqisaa of kee sinii galee ishiin ol si gamte suni dhattee hooqisuu dandeessa namni si dhowwan jiru. Warri sammuu nagaa qabdanii warri waaqayyoo si deebisee nagaadhaan iddoo hojii keessanii jirtan jechuudha. Ilaala hawaasni fayyada irraa baradhaa eenyuyyuu gara haadha isaa keessatti waa hin baranne nama warraa gadi ba'ee barate hundumti keenya akkasuma maaliif ana waan godhaaru kana namarraan duraan baradhe malee waan inni yaaraa lafaa ka'ee baree fidee hin jiru. Waan duraan baradhee fi namarra yookaan xiqqimmi isaa waan arge faayidaa isaa waan argeef. Warra akkasumaan gadi fococaan immoo achumatti gadi fococaa arraba keessanii. Kanaafuu warri na fayyada jettan immoo ilaala xiqqimii qaba baay'ee dhugaa dubbachuudhaa fi haphiidha malee dheerana amma kana hin qabu duraanuu rifeensi kootu sirriitti agarsiisee amma maraatu garuu amma waan miicaan itti baay'atuuf waggaa biyaansi waggaa afurii asiiti miicaa waan itti sirriitti itti baay'atuu fi hafuura dhabee naphate. Inaphate malee hojjaa qaba jechuudha. Argitanii naphate malee hojjaa qaba. Shurraabiidhaan hamboo naannoo miicadha uffata miiccuufanii. Ilaala isin fayyada warri waa laaltanii barachuu namarraa barbaadan jechuudha. Warra arrabni keessan bare maal laalinaa arrabni keessan arraba namaa bare dhiistanii darbuu dandeessu. Maal namatti tola dhugaa fuulumti namaatu sirrii ta'a beektumatti innaa dibatanii dhiqatan akkanumaan dibatiin gogaa uumaan fayyadu otoo baateetu barbachuudhaaf intini isiniin ta'u jechuudha. Maal isiniin jira seetanii fuula keessaniif sirriin ta'u waanuma ta'e godhaati. Aannan daakuun hin jiraa miti achi faamu aannan paawutariin hin jiru waan ta'eef safatte makaatii dibadhaa. Maaliif yeroo dhiqattan akkanumaan simmattanii dhiqatinaa. Jarattiin manaan baatu isaan dibattuu miti warri kaani galgaluma dibadhaa bulaatii sa'aatii dhuma hirriba keessanii sa'aatii manyitaa keessanitti galtan. Ergaas bareeffattanii sirreeffattanii erga sirreeffattanii utuma hojii hojjettanii kushiin haala sirreeffadhaa kaawwadhaati. Sanaan booda manyitaa keessan kee dhaqaa kaawwadhaa warri jaratti dhiyoon bullee jechuudha. Sanaan booda halkan dibattanii erga isaan sin waamuu dhiisanii mana saaloon isa kakkaltanii maal jettanii hirriba keessaniif haatanii dibattanii manyitaa keessan galtanii dibattanii ciiftu ganama shaanti kaatu waan ta'eef yaadayyuu wayin isaan dursa kaatanii dhiqachuu qabdu wayin immoo shanitti waan kaataniif rakkoo hin qabu kudha tokkotti kaatu miti. Intini gochuu hin dandeessu. Dhugaa dubbachuufanii sa'aatii shanittan ka'a garuu isan shanitti ka'u sana dafeen qulqulleessee shaayyoon dafallee ta'e daffisee dafee jiru ofirraa niqati. Gaaf hundumaa miti. Ishii meeqatti kaati jaawaa irratti kaati. Ijoollee waan barumsa deemaniif achi deebiin sa'aatii sanatti immoo maalan godhaa dafee niqadhaa. Yeroo sa'aatii 6 daqiiqaa 40 ta'u immoo gadi hin ba'a jechuudha baasii eeguu alan ta'a. Kanaafuu abukaadoon tokko xiqqimii isaa argitanii ofuma keessanii bitaa dibadhaa kana jaran eeginaa. Maaliif jarri yoo bittee salaaxaa bitatti baay'inaan isin bittus immoo lakkoofsa waan ta'eef ofishiitii fayyadamti jarri ofishii nyaattus maal gootus isiniin jedha yeroo isiniin jedhe akka isiniin dabbarre yaa gochaadhuma isaaniif isiniin jedha malee
gochaa isaan ijoollee keenyaaf yaada gaariin qabaannee fansin hin jedha malee namni namuma garuu akkammoo waan aan hin jenne ofuma keessanii bitaa dibadhaan sin hin jedha ishee kunoo kanaafuu kun si fayyada amma sa'aatii tokko ofirra tursiise amma natti keen uffata koo zafadha fatamee jira sa'aatii tokko ofirra tursiisee dhiqadha kanaan booda qibaatiin dibadhu moo isinitti agarsiisa waaqayyo nu gargaare dibachuu keessan caala akkana godhaa gara sammuu keessaniif illee gaariidha rifeensa keessaniif illee gaariidha yeroo dhiqattan illee fuulli keessan xiqqadhe isinitti tola jechuudha waan inni irraa hojjedhamu footoo isaas ni maxxansa rakkoon qabu viidiyoo isaa waan hojjenne viidiyoo sanatti hin tolle egaa kophaan namaan tolu harki tokko kamere namaa sin hin jedhuuti waan jedhu laala ani immoo lakkuma kanaan dheereffachuu dadhabee laa argitan iddoo kana naa dheerachuu dide maal akka ta'e hin beeku iddoo kun kan koomiti irratti fakkaate Sinitti dheeresse miti dhiifama naa godhaa ishee dhiifama. I'm so sorry ishee. Argitanii? Dhiqadhee sirriitti deebi'a. Annaas nan jaalladha laayikii naa godhaa. Homaa sheerii minaaminii siniin hin jedhu kana siniin dadhabsiisuu laakuma godha. Akkanumaan wanti godina zayitii wajjin dafisee waan nama sinitti beemu kokona abukaadoo hin dafifne gid abukaadoo shukkaan waan waliin makee hin bullaa'e bunas hin dafifne bunas daakuusaa abukaadoo tan naqe sinii galee hin dafifne jechuudha. Kaza amma uffata koo miicadhutti kun maal ta'a akkanatti ta'a jechuudha. Fuula koo hin dibadhu maaliif waan adda addaa waan qabuuf hin barbaadu irra dibachuus hin barbaanne lammanni immoo buna qabaa waan baay'ee qaba bunni illee rakkoo hin qabu abishii minaaminii waan qabuuf shunkurtii waan qabuuf anaaf gaarii yoo ta'e tarii daa'ima koof gaariin ta'u ta'an dibadhu siniin jedha sinan jaalladha waan ammaatti na wajjin turtaniif guddaa galatoomaa siniin jedha dhugaa waaqa eebbifama waaqayyo sana eebbisu siniin jaalladha baay'ee. Jaalata qabanneerra waaqessuun dhumneerra masaatiin koo ga'utti jechuudha masaatiin dhiqadhu ga'utti maalan godhaa Desali qulqulluu malee rakkoo hin qabu maaloo dirqama bitee desali biraatti qadadachuu nan barbaachisu tuffachuu nan barbaachisu jechuudha. Kunoo sin barbaachisa dha waan fide tokko kana yaa hin barattu irraa irraa si fayyada. Jedhee waan na taqqamerraa torbee lama hin fayyadamaanii waan isinii fidee kana egaa warri irraa barachuu yaaddan irraa baradhaa hin faayidaa qabaa hin buqqa'u yaa deddeebitanii yoo fayyadamtan jechuudha isin irraa hin buqqa'u hin jajjabu jechuudha. Kanaaf baay'ee isin jaalladha dhugaa dubbachuuf isinittan dheeressee dhiifama. Mammaa fakkaan dheere fakkaadhe. Kanatti maal gochuun qaba inni irraa hin beekamu argitanii hojii hojjetachuu nan danda'a jechuudha amma shurraabii bichaa geeddaradhe. Kanaafuu yeroo biraatan walitti deebinutti sinan jaalladha warri nagaa qabdan. Thank you.